keessatti kanneen beekuu qabna jechuudha. Innis maaliif seeta wantoonni wantoonni kurnan kana yoo qabaanne wanta baay'ee mi'aawoo ta'ee fi baay'ee dhala namaa jireenya dhala namaa keessatti barbaachisoo ta'e keessa isa jechuudha. Wantoota 10 kanarratti xiyyeeffannoodhaan sirriitti qabaachuu keenyaaf gammachuu guddaan nutti dhaga'amuu qaba jechuudha. Kanaaf tokko lama jennee wantoota kana ilaaluun hubachuun nurra jira jechuudha. Tokkoffaarratti yeroo nuuf kennamuun keenya gammachuu nutti dhaga'amuu dandeenya jechuudha. Yeroon keenya yoo itti hojjenne yoo itti dhamaane boru ni arganna jechuudha. Har'a yoo dadhabne har'a yoo kumne boru har'a guyyaan har'aa guyyaa hin taane guyyaa gammachuu hin taane yoo ta'e boru immoo guyyaa gammachuu ta'a jechuudha. Jireenya keessatti jireenyi bu'aa bahii akkuma qabu yeroon illee akkasuma akka dambalii bishaanii ta'a jechuudha. Ni dhufa ni darba ni dhufa gammachuun ni dhufa ni darba jechuudha. Kanaaf yeroo wanta hunda siif kennitu yeroo san qabaachuuf nutti gammachuu nutti dhaga'amuu qaba jechuudha. Lammaffaa irratti fayyaan immoo wanta guddaadha. Fayyaa qabaachuun keenya wanta guddaa arguun kaayyoo barbaanne galma barbaanne mul'ata barbaanne sanarrallee gahuudhaaf fayyaan baay'ee barbaachisaa keessa isa tokkodha jechuudha. Kanaaf kana qabaachuun keenyatti gammaduu qabna jechuudha. Akka sadaffaa irratti kan ilaallu immoo nageenya yoo hin jiraanne bahanii galuun hojjetanii argachuun sirriitti baay'ee barbaachisaadha. Rafanii ka'uun illee baay'ee ulfaataadha jechuudha. Yoo nageenyi hin jiraanne lubbuun keenya kaayyoo keenya boruuf illee jiraachuu hin dandeenyu. Nageenyi qabaachuu keenyaaf gammachuu guddaa nutti dhaga'amuu qaba jechuudha. Afraffaan immoo hirriiba gaarii jechuudha. Istii namni osoo hirriiba kan binnu ta'e meeqa keenyatu Waaqayyoon wanta nuuf kenne keessaa wanta baay'ee wuddii ta'e natsaan bilisa nuu kenne jechuudha. Bilisa akka nuu kenne beekuu qabna jechuudha. Fayyaa keenya, ija keenya, bishaan dhugaatii keenya, immoo hirriiba kan oduu nuu kenne istii meeqa keenyatu dhukkuba kiniinii mataa keenya tokko yoo nu dhukkuba meeqa keenyatu bituun nutti ulfaata. Kanaaf kanamee istii Waaqayyoon hirriiba guyyaa tokko sin dhukkubee halkan muluu osoo hin rafin yoo ooltan hammam sinitti dhagaa. Kanaaf hirriiba gaarii rafuun keenya gammachuu guddaa qabna jechuudha. Nu ofii keenya fi Waaqayyoo keenyaaf gammachuun nutti dhaga'amuu qaba jechuudha. Akka shanaffaa irratti immoo nageenya keessoo keenya jechuudha. Keessoon keenya yoo nagaa ta'e alli keenya illee nagaa ta'a jechuudha. Miirri keenya illee nagaa ta'a jechuudha. Maatiin keenya illee nagaa ta'a jechuudha. Yoo keessoon keenya nagaa hin taane fuula keenya irraa illee gammachuun nutti hin dhaga'amu jechuudha. Maatii keenya illee nu wajjin rakkata jechuudha. Kanaaf keessoo keenya qulqulleessuu qabna. Keessoon keenya nagaa argachuu waan danda'u taasisuu qabna jechuudha. Kanaaf nageenya waan qabnuuf Waaqayyo waan nuuf kenneef kanaaf gammachuu nutti dhaga'amu akka qabu beekuu qabdan jechuudha. Kanaaf akka jaaffaa irratti immoo tasgabbii maallaqa qabaachuu jechuudha. Waan xiqqishullee haa ta'u nyaanni waan bullu waan qabnuuf tasgabbii maallaqaa qabaachuu keenyaaf waan nyaannee bullu waan qabnuuf gammachuun nutti dhaga'amuu qaba. Bakka bullu waan qabnuuf gammachuun nutti dhaga'ama. Uffannee bahuu uffata waan qabnuuf gammachuun nutti dhaga'amuu qaba jechuudha. Kanaaf waan qabnu yoo hin galateeffanne borullee akka gammachuun biraa sitti hin dhumne beeki. Waan qabdu saniin galateeffadhu gammadi itti gammadi jechuudha. Kan biraa akka torbaffaa irratti immoo jaalala haaloo hin qabne jechuudha. Jaalala gonkumaa ati waan furdatteef, ati waan qallatteef, ati waan qabaatteef, ati waan dhabdeef osoo hin taane waan tokko malee jaalala yoom namni wal jaalata jaalalli sun jaalala dhugaa qabaachuu keenyaaf waan guddaadha jechuudha. Kanaaf jaalala wal dhabiinsa furuu danda'u wal dhabiinsi jaalala keessatti illee hin uumama garuu wal hubachuudhaan jaalala san uumuun baay'ee barbaachisaadha. Haloo qabnullee waliin dubbannee furuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akka 8ffaa irratti immoo imala gochuun baay'ee nu barbaachisa. Kana qabaachuun keenyallee gammachuu miila keenyan asii kaanee algaa keenyarraa gadi buunee lafa xuquun keenyallee gammachuu nutti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Bakka barbaanne dhaquun keenya gammachuu qabaachuun nutti dhaga'amuu jechuudha. Meeqatu kan imaluu hin dandeenye bakka rafanii ka'anii bakka mana fincaanitti illee kan ga'uu hin dandeenye meeqatu jira. Kanaaf kanneen beekuu qabne jireenya keessatti kana sirriitti hubannoo fi xiyyeeffannoo keewuuf
qabna jechuudha. Kan biraa immoo akka sadaffaa irratti bilisummaa filannoo qabna jechuudha. Bilisummaa waaqayyo nuuf kenne yoo barbaanne gaarii keessa yoo barbaanne hamaa keessa gochuun keenya bilisummaa jireenyaa qabaachuun keenya baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Jireenyi bilisaa nuuf kenname yoo barbaanne waan gaarii yoo barbaanne waan hamaa ittiin hojjennu waaqayyoon bilisummaa nuuf kenne jechuudha. Kanaaf yoo barbaanne haaftaamii dureessa yookiin sooressa jennuu san sooressa ta'uu kan barbaannu kun jireenya bilisaati jennee waamna jechuudha. Jireenya bilisaa nuuf kennamuun kun baay'ee nama gammachiisuu qabna jechuudha. Yoo barbaanne immoo akka nu nama gaarii akka taanu namaaf yaaduu danda'u kan taane filannoo keenya jechuudha. Filannoo nuuf kaa'e waaqayyoon sammuu keenya wanta guddaa nuuf kenne jechuudha. Kanaaf jireenya bilisaa qabaachuun keenya jireenya filannoo qabaachuun keenya nu gammachiisuu qaba jechuudha. Akka kurnaffaa fi isa dhumaatti immoo walitti hidhamsa kan qabu namoota biroo waliin illee jaalala uumuun sun baay'ee nu gammachiisuu qaba jechuudha. Kunillee waaqayyoon nama kamiyyuu waliinuu namni kophaa isaa hin jiraatu. Maallaqa isaa qabaatu wanna fe'oo qabaate nama akka barbaachisu hidhata walitti kennuun kan uume waaqayyoon namni nama malee akka hin jiraanne jechuudha. Kanaaf walitti jireenya walitti hidhataa qabuu nuuf uumuu isaatiif illee gammachuu guddaa qabaachuun keenya nutti dhaga'amuu qaba. Sinin jedha wantoonni kana waan qabnuuf akka gammachuun nutti dhaga'amuu dhabne jennee yeroo kamiyyuu qeequu irratti yeroo keenya dabarsuurra waan qabnu kana galateeffannee boruu keenyaaf illee carraaquu qabna jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana laayikii fi sabiskiraayib gochuu keessan hin dagatinaa. YouTube irra galaatii sabiskiraayibii gochuu fi namoota birootiif illee yoo sabiskiraayib gootan akka kuni nama biraatiif illee YouTubein akka godhu rikoomandii akka godhu taasisa jechuudha. Kanaaf laayikii fi sabiskiraayib naa godhaa isiniin jedha. Horaa naa bula.